Magaalotaa fi gandoota baadiyyaa naannawaa magaalotaatti argaman bu'uuraalee misoomaatiin walitti hidhuun fayyadamummaa fi hirmaannaa uummanni magaalaa fi naannawaa magaalaa keessattuu qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan gama hawaasummaa dinagdee fi siyaasaatiin qaban mirkaneessuuf hojjetamaa jira. Akkaataa heera mootummaa naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe labsii lakkoofsa 46 muraa 1994 keeyyata 49 muraa 3 aatiin labsameera. Labsiin kun labsii magaalota mootummaan naannoo Oromiyaa lakkoofsa 250 muraa 2015 bu'uura taasifachuun hojjetamaa jira. OBN's dhimma magaalota walitti makuu irratti ogeessota seeraa obbo Galataa Akkumaa biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa irraa obbo Taarikuu Tashoomaa immoo biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa irraa haasofsiiseera. Ogeessonni seeraa kunneen rakkoowwan kanaan dura magaalota keessatti uumaman furuu fi guddina magaalotaa irratti danqaa ta'aa turan furuufis magaalota walitti makuun bu'aa guddaa qabaachuu himanii keessaayyuu qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa Oromoo ofitti haammachuu fi aadaa fi duudhaa uummatichaa guddisuufis gahee olaanaa qabaa jedhan. Haala kamiin magaalaan keenya qonnaan bulaa keenya horsiisee bulaa keenya itti hammachuu danda'a. Seeronni duraan qabnu qotee bulaa ta'uu horsiisee bulaa aadaa fi duudhaa uummata keenyaa kan hin hammanne akka ta'e magaalonni muuxannoon biyyoonni garaagaraa jirus fakkeenyaaf biyyoonni Denmark Finland kanneen biroo yoo laallee magaalonni isaanii keessatti magaalonni dhiibbaa keessaaf alaa dandamachuu akka danda'aniif humnaaf dandeettii guddaa qabaatanii dorgomaa ta'uu akka isaan danda'anii fi riifoormii walitti makuu kan jedhu fayyadamu jechuudha. Sadarkaa aanaatti gaafa dhufan magaaloon mana maree mataa ofii qabaatu jechuudha. Dhimma ofii irratti ofii murteeffatu jechuudha. Sadarkaa muummee gaafa ga'an immoo ispeeshaalii kallattii gara mana murtiitiin mana murtii olaanaati kan isaan qabaatan. Sanaa gadi kan jiran mana murtii qabaachuu danda'u, qabaachuu dhiisuu danda'u, kanaana waliin sheer godhan fayyadamuu danda'u. Keessumaa mana muummee riijiyoopolisii fi meetiroopolis gaafa ta'u akka ulaagaatti taa'ee kan jiru qaama seera hiiku sadarkaa godinaa qabaatu sadarkaa aanaattis mana murtii sadarkaa aanaas qabaatu jechuudha. Guddina magaalotaa saffisiisuun magaalota giddugala dinagdee cimaa taasisuufis gahee olaanaa qabaachuu himaniiru. Magaalaa dorgomaa fi humna cimaa akka isaan qabaatan faayidaa akkasii fidee dhufa. Kana qabaachuu isaaniitiin immoo fayyadamtoota sagantaa garaagaraa ta'uu kanaaf uummata baay'ee fayyadaadha. Guddinni magaalotaa itti fufiinsa akka qabaatu taasisa. Guddinni magaalotaa magaalaan tokko iddoo tokko ga'ee akka hin dhaabanne itti fufiinsaan uummata cimaa booddeedhaa qaba, humna guddaa qaba, dandeettii murteessuu guddaa qaba. Seeraan alummaa magaalota keessatti mul'atan ijaarsa seeraan alaa, saamicha lafaa fi qubannaa seeraan alaa hambisuu keessattis gahee olaanaa qabaachuu eeranii ogeessi cimaan akkasumas hooggansi kutannoo fi ga'umsaa fi beekumsa gahaa qabu ramadamee hojjechuu akka qabus himaniiru. Labsii kana keessatti hammatamee kan jiru keessaa keewwata 5 jalatti qajeeltoon 10 qajeeltoon bu'uuraa magaalonni hordofuu qaban 10 taa'eeti kan inni jiru. Egaa qajeeltoowwan 10 kun haala kamiin magaalaa hoogganuu dandeenya. Hooggansi magaalotaa immoo haala kamiin gara walitti siquutti yookaan immoo yuunifoorm haala kamiin ta'uu danda'a. Akka feeteedhaan utuu hin ta'in qajeeltoo irratti hundaa'ee magaalli akkamitti geggeeffamuu danda'a kan jedhu labsiin kun hammatamee kana keessatti hammatameeti kan inni jiru jecha. Barumsi isaa ilaalamee qormaati addatti kennamee fi haala kanaan iddoo kanatti akka isaan ramadaman kan itti taasifame amma labsii ammaa 250 amala addaan fudhatee dhufe keessaa tokko isa kanaadha jechuudha. Namoonni achi dhufuu qaban. Yoo ittiin hojjenne ta'ee maal ta'u kan jedhus itti gaafatamummaa dachaa waan namni magaalota kana keessatti ramadamu kanaan dura sirnoota garaagaraatiin dhiibamaa tureera. Amma waa'ee achi taa'ee faayidaa qormaatan darbee yookaan barumsa iddoo sanaan qaba jedhee achi taa'u osoo hin taane sabicha bakka bu'ee akka taa'utti ilaaluu qaba jechuudha. Ogeeyyonni seeraa kunneen milkaa'ina guddina magaalotaatiif hunduu tumsuu akka qabus dhaamaniiru.